Akka moltaan dhaggeeffattoota keenyaa oduu isaatii kanaaf qabnu isinitti himna. Roobaa fi bubbee cimaa Tigraay keessatti mudateen giddugala baqattootaa kaaree 70 keessatti manneen jireenyaa yeroo 20 ol tajaajila ala ta'uun dhaga'ame. Dhaabbanni hawaasa siivilii Tigraay lixaa yookaan Tsilaal naannoo Tigraay keessatti buufata buqqaatotaa kaaree 7 jedhamutti rooba cimaa bubbee makatee roobeen manneen jiraattotaa 20 ol guutummaatti manca'uun tajaajilaan ala ta'uun gabaafameera. Obbo Zeeniboob Kiduu qindeessaan buufatichaa akka Tigraay TV'tti himanitti adoolessa 28 2018 rooba cimaa bubbee makatee roobeen manneen jiraattotaa manca'uu dabalatee qabeenya irras miidhaan guddaan ga'uu ibsaniiru. Kana malees balaa kanaan namoonni kan miidhamanii yoo ta'u keessumaa maanguddoonni miidhamuun yaala argachuuf gara dhaabbilee fayyaa geeffamuu isaanii qindeessaan buufatichaa jedhaniiru. Obbo Zebinoob akka jedhanitti balaa kanaan buqqaatonni haala rakkisaa keessa galaniiru. Kanaaf qaamni hojii gargaarsa namoomaa hojjetu deeggarsa ariifachiisaa akka taasisu waamicha dhiyeessaniiru. Dhaabbanni kun buqqaatonni rakkoo cimaa keessa akka jiran ibsuun furmaanni waaraan gara manaa fi bakka jireenya isaanii duraaniitti deebi'anii jiraachuu akka danda'an haala mijeessuu ta'uu hubachiiseera. Oduu keenya itti aanuun humnoonni Puuntlaand buufata waraana mootummaa federaalaa Somaaliyaa to'achuu beeksisan. Yeroo walitti bu'iinsi mootummaa federaalaa Somaaliyaa fi akka biyya walabaatti kan of bulchitu Puuntlaand gidduutti deebi'ee hammachaa jiru kanatti humnoonni Puuntlaand kaleessa magaalaa Kaalgaayoo keessatti humnoota mootummaa federaalaa irratti haleellaa raawwataniin magaalaa Basaasoo keessatti buufata waraanaa humna nageenyaa Puuntlaand yookaas PSF kan mootummaa federaalaa Somaaliyaa jalatti hundeeffame to'achuu isaanii beeksaniiru. Pirezidaantiin Puuntlaand Siyaad Abdullaahi Deenii roobii kaleessaa magaalaa bulchiinsa naannichaa Kaalgaayoo keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin haleellaan Kaalgaayoo keessatti raawwatame kun namoota mootummaa Puuntlaand mormaniif dhaamsa ifaa dabarsuuf kan karoorfamee fi tarkaanfii nageenyaa fi qophii ta'uu eeraniiru. Walitti bu'iinsi kun roobii darbe kan geggeeffame yoo ta'u meeshaalee waraanaa ciccimoo fayyadamuun dhukaasni cimaa geggeeffameeras jedhaniiru. Sababa kanaan lammiileen nagaa qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi namoonni miidhamuu isaanis gabaafameera. Walitti bu'iinsa kana keessatti humnoonni Puuntlaand buufata waraanaa Bosaasoo keessatti argamu kan gareen humna nageenyaa Puuntlaand yookaan PSF jedhamee beekamu qabatee ture mootummaa federaalaa Somaaliyaa jalatti hundeeffamee guutummaatti to'annoo isaanii jala oolchuun gabaasameera. Puuntlaand akka ibsetti humnoonni ishee buufata waraanaa Basaasoo keessatti argamu kan garee mootummaa federaalaan deeggaramu PSF jedhamuun beekamu qabatee ture guutummaatti to'achuu danda'aniiru. Akka miidiyaan naannichaa Giraawee Onlaayin gabaasetti tarkaanfiin Kaalgaayoo keessatti fudhatameen namoonni shakkaman 101 to'annoo jala ooluun akkasumas namoonni 60 ammoo madaa'anii qabamuun isaanii ibsameera. Puuntlaand ibsa irra baaseen meeshaalee waraanaa rasaasa konkolaataa waraanaa fi qabeenya waraanaa biroo hedduu harkatti galfachuus eereera. Qabeenya to'ataman keessaa uffata poolisii fi kophee waraanaa kan argaman yoo ta'u kunis Puuntlaand qabeenyi kun deeggarsa mootummaa Chaayinaa poolisii Somaaliyaatiif taasise ta'uun himameera. Qondaaltonni Puuntlaand mootummaan federaalaa Somaaliyaa daandii Gulmudug meeshaaleen waraanaa keessaa akka darbu haala mijeessuun humnoota Puuntlaand ala jiran hidhachiisuuf yaalaa jira jechuun himataniiru. Waldhabdeen kun caalaatti hammaachuun isaa fe'umsi meeshaa waraanaa falmisiisaa bulchiinsa Gulmudug jalatti kutaa kibba Kaalgaayootti erga ga'ee booda ta'uun ibsameera. Pirezidaantii Deeniin humnoonni Puuntlaand nageenya naannichaa mirkaneessuu isaanii ibsuun gareewwan hidhatan mootummaan Puuntlaand alatti socho'an kamiyyuu Puuntlaand keessatti akka hin jiraanne akeekkachiisaniiru. Oduu keenya itti aanuun Huutiin taankariin boba'aa Saawudii haleellaan sochiin tiraafikaa dooniiwwanii haphatee jedhame. Roobii sochiin dooniiwwan ulaa Harmuuzii fi Baabi'eel Mandab keessa sadarkaa olaanaan gadi bu'uu ragaaleen ni agarsiisu. Ulaa Harmuuz keessa dooniiwwan 2 alaabaa Paanamaa mirmirsan qofatu dabree akka ragaan Kepler agarsiisutti. Kanaan dura guyyaatti ulaa kana irra dooniiwwan 8 darbaa turuunis gabaafamee ture. Sochiin tiraafikaa waraana USA fi Israa'el Iraan irratti banan dura ulaa galaanaa irraa guyyaatti dooniiwwan 130 hanga 140tu darbaa tures jedhameera. Uraan Almuuz cufuu isaatiin danqamni kun mudateera. Karaa Baabi'eel Mandab doonii shaqaxa baattee kan alaabaa Paanamaa mirmirsitu tokko karaa Baabi'eel Mandab doonii shaqaxa
qabaatte kan alaabaa Bahamaas birmirsitu tokko qofatu roobii cehee akka ragaan keepleetitti dubbatutti. Guyyootaan roobii duraa guyyaatti dooniiwwan 20tu darbaa tures jedhameera. Huutiin Yaman roobii haleellaa misaayilaa taankarii Saawud Arabiyaa irratti buufata galaana diimaa Yaanbuur irratti raawwatan. Galoo galaana Adan irrattis haleellaa misaayilaa biraa taankarii Saawudii irratti raawwataniiru. Haleellaa kanneen irratti Saawudiin homaa hin jennes jedhameera. Iraan yoo Ameerikaan haleellaa haaraa eegalte biyyoota baha giddugaleessaa haleeluuf doorsistee jedhame. Iraan haleellaa USA raawwattu kamiyyuu haaloo ba'uuf biyyoota goloo galaanaa irratti akka xiyyeeffattus beeksiseetti. Biyyoonni baha giddugaleessaa yoo akka misoomawwan bu'uuraa isaanii hin mancaane barbaadan pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp gara marii dippiloomaasiitti akka deebi'u gorsuu qabu jechuun Iraan akeekkachiisa dabarsuu Reuters gabaaseera. Teheraan biyyoota ollaa buufatii humna waraanaa USA keessatti argamu haleeluun Ameerikaa haaloo ba'uu irratti xiyyeeffattee akka hojjettu ibsiteetti. Aangawoonnii fi dippiloomaatonni olaanoon Iraan ergaa walga'ii mari'ataniin booda akeekkachiisa kanas kennanii jedhameera. Kunis akeekkachiisa Tiraamp gaafa adoolessa 28 2026 haleellaa laalleessaa Iraan irratti raawwachuuf dhaadatee booda Tiraamp karoora Iraan haleeluuf qabate haquun marii haaraan wiixata darbeerraa gaggeeffamaa jiraachuusaa ibsee ture. Mariif carraa kan kenniteefis gaaffii Saawud Arabiyaa fi biyyoonni baha giddugaleessaa kan dhiyeessan irraa ka'uun akka ta'e ibsameera. Akka Tiraamp ibsetti biyyoonni baha giddugaleessaa haleellaa raawwatuuf deemuun yaadda'uun akka mariin eegalamu gaafataniiru. Iraan garuu mariin USA waliin eegalte akka hin jirres beeksiseetti. Reuters aangawoota olaanoo Iraan lama aangawoota galoo galaanaa lamaa fi dippiloomaatota lama naannawaa kanaa tokko gaafachuun akka gabaasetti ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachii gita isaanii kan Saawudii, Turkii fi Qaatar akkasumas hoogganaa waraanaa Paakistaan waliin dubbataniiru. Maddeen kun dhimmicha irratti sodaa waan qabaniif eenyummaa isaanii dhoksuun Reutersiif odeeffannoo kennaniirus jedhameera. Akka gabaasa Reuters Aragaachiin biyyoonni galoo galaanaa michuuwwan Ameerikaa ta'an yoo ofiif jedhan Tiraamp akka haleellaa haaraa hin ajajne itti himuu qabus jedhaniiru. Sababni isaas haleellaan USA raawwattu kamuu akka biyyoonni baha giddugaleessaa haleelaman sababa ta'a waan ta'eef jedhaniiru. Oduu keenya xumuraatiin Yuukireen buufata qulqulleessa boba'aa Raashiyaa guddicha haleeltee jedhame. Viidiyoowwanii fi suuronni mirkanaa'an hedduun miidiyaa hawaasaarra naanna'an aarii guddaan buufata qulqulleessa boba'aa Raashiyaa Yaaroslaavil irraa bahaa jiraachuu mirkaneessaniiru. Bakki kun magaalaa guddoo Mooskoo irraa kaaba bahaatti kiiloomeetira 180 fagaata. Miidiyaalee Yuukireen buufaticha haleellaa diroonii Yuukireeniin kamisa ganama raawwatte booda gubachaa jiraachuu ibsaniiru. Suuraaleen miidiyaa hawaasaa akka agarsiisanitti buufatichi iddoowwan 4 ibiddi qabateera. Buufanni kun daangaa Yuukireen irraa kiiloomeetira 700 fagaatee argama. Pirezidaantii Yuukireen Volodymyr Zeleniskiin Yuukireen buufatawwan qulqulleessaa boba'aa Raashiyaa lama haleeluu ibsaniiru. Humnoonni ittisaa Yuukireen buufataalee boba'aa Slaavnet Yoonaas kan Yaaroslaavil keessatti argamuu fi buufata Baashneefit Loovil kan Maskorkoshtaan keessatti argamu haleeluu Zeleniskiin miidiyaa hawaasaa ofii irratti barreessaniiru. Kana malees dooniiwwan paatiroolota waraanaa fi dooniiwwan Raashiyaa kan biroo galaana gurraacha keessatti haleeluu beeksisaniiru. Egaa daawwattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanuma turtii keessaniif galatoomaa isiniin jenna.